ምን ሆነሽ ነው? ገላሽን ነው እንዴ የምትታጠቢ? ቁጭ በይሽ ነው እንዴ? አዘገየሽው? ምን ሆነሽ ነው? ቀድመሽ ዮያ ነጋን isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdu kabajamtootaa fi hordoftoota koo annagaan qaba galata rabbii waaw maashaallah tabarakallah egaa sumayyaan isuma dhugaa biyya galtee jirti sammaa jechuudha akka innaa kaan nu doobsitu osoo hin ta'ini amma dhugaadhumaan galtee kunoo mana maatii saayidoo bira deemtee innaa laaqana nyaatan arginee jirra jechuudha. Maashaallah tabarakallah manni maatii saayidoo baay'ee tokko bareedaa akkuma argitanii kunu akka asirratti irree argitanii sumayyaan immoo maashaallah tabarakallah oolaa bittee re'eedha moo oladha daabboo dufoo tolfattee akkuma aadaatitti akkuma intala oromoo tokkotti fah jettee raawwattee mana maatii saayidoo dhaqxe jechuudha dhugaa baay'ee tokko na gammachiiste jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf saayidoo faana araarameetiin hin jiraadhani inni maatii bira dhaqxee intini jette jechuudha akka wal lolanii jiranitti iyyuu miti akka araaramanittidha jechuudha unnaa obboleewwan saayidoo gaafannee saayidoo nu jedhanii yoo gaafatanii araaramnee jirra saayidoodhanii meeshatu achitti nu alaa hafee meeshaa fuudhuudhaaf shaanxan nu alaa hafee isa fuudhuudhaaf achitti hafee jetteeti jechuudha isaanitti kan himaa jirtu. haa ta'u malee osoo jaalala isaa qabaachuu baattee maatii isaa bira hin dhaqxu kanaafiyyuu amma maatii isaa bira dhaqxee maatii isaa ilaaltee achitti laaqana nyaatanii wajjiniin haasa'a oolanii jechuudha baay'ee tokko namatti tola isa dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takkan gammade dhugaa aganatti neenne jechuudha sumayyaadha. Intolchitis hin balleessitis jechuudha mucaan sunni garuu inshaallah ayyaana kanarratti kun ramadaanni seenaa jira waan ta'eef yookiin har'a irraa qabeeti na fakkaata boruu jalqabee soomni seenaa waan ta'eef kanarratti immoo inshaallah rabbiin jedhee raawwatee akka akkuma dhoksite kanatti hafuu hin taane maatiin illee dhaga'anii akka isaan walitti isaan araarsan abdiin qaba jechuudha dhugaa rabbiin walitti isaan deebisu ilmaan kanaaf jedhee rabbii walitti isaan deebisu rabbii garaa dhiifamaa walii isaaniitii isaaniif haa kennu saayidoon illee ka amma kana ijaan argee viidiyoo kana argee waan taa'u miti akkiitiin dhufa jedhee abdiin qaba sumayyaa baga nagaadhaan galtee galuu keerrammoo baga nagaadhaan gara maatii saayidoo dhattee ijaan argiteessiin jedha hedduu takkan gammadee isa dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa agana jedhee himuu hin danda'u aniin dhatti jedhee iyyuu yaanne jechuudha namni wallolee jiru maatii dhattee dubbisti jedhee too yaanne jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf garuu ishiin otoo maatii ishii bira naqin ilmaan qabattee akkasittiin immoo akkuma duudhaatitti hoolaa bitattee daabboo tolfattee akkasitti waa hunda guuttattee maatii dhattee ilaaltu baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani durumayyuu sumayyaan hin jaalladhaan garuu bakka sila ishiin wantoota baay'ee balleessiteef xiqqoo keessa kootti natti dhaga'ame malee dhugaan hin jaalladhaan jechuudha amala qabeettidha. Innaadhuma wajjin achi jiraataniyyuu natti tolti isa dhugaa dubbachuudhaaf namoota achi jiran keessa hunda keessa natti tolte jechuudha mucaan kuni. Garuu mooyyuu maaliif haadha manaa lammataa fuudhetti akkasitti akkirri gootee raawwattee dubbattee yommuu wantoota aga kana raawwatu xiqqoo natti dhaga'amee na aarsite malee isa dhugaa baay'een jaalladhaan jechuudha mucaa kana gin amma immoo bakka nan jaalladheen ittuu daran hin jaalladheen isa dhugaa dubbachuudhaaf maaliif namni tokko osoo wallolee too jiru abbaa manaa ishii faana osoo walloltee jirtu maatii isaa dhattee akkasitti waa hunda kana gootee dhattee ilaaluu jechuun baay'ee tokko bakkaan jira miti bakka qabdiif saayidoodhaaf illee akka ishiin bakka guddaa qabduuf kanuma irratti baraadha. Namoonni baay'een keenya ani durumayyuu akkanan jedha. Jarri kun araaramuu danda'u garuu namoonni waa'ee isaaniitiif wallolu waa'ee isaaniitiif waa meeqa jedhu lafatti hafaa. Garuu isaan immoo boru walitti araaramu. Sababni isaan walitti araaramaniif maaliif ijoolleen kun dhalanii ilmoo walirraa qabu. Zooree immoo biyya abbaatu isaaniitti kan isaan galanii amma sumayyaanis kunoo dhufte biyyatti galtee jirti saayidoonis immoo dhufa hin gala keessattuu immoo dhufte maatii isaanii bira
dhuftee jirti jechuudha. Maatiin isaanii immoo akkanatti gadi lakkisan amma ishiin laaqana nyaatteetuma bayeetiniin deemadha kan ishiin jechaa jirtu. Garuu immoo akka haala irratti ilaallutti obboleewwan Saayidoo waan gadi lakkisanii miti. Akkuma akkanatti ilaalluttu waan gadi lakkisanii miti jechuudha. Saayidoos immoo namni biraa itti himee jira. Odoo ishiin viidiyoo kana gadi lakkisiniyyuu Saayidoon dhagayeetii jira jechuudha. Akka ishiin achi dhattee guyyaa kaleessaa viidiyoo gadi lakkisirratti argitanii jirtudha. Abdiin qaba. Mana maatii kootii dhattee mana jechaa ture. So kanaafiyyuu gadi lakkisan maatiin gadi lakkisan amma ijaan isa arganitti yookiin immoo hanga dhugaadhumaan dhugaatti araaramuu isaanii baranitti gadi lakkisu jedhee hin yaadu. Rabbiin isaan haa gargaaru. Waan biraa maal jennare Rabbiin isaan haa gargaaruti. Isaan akka isaan walitti araaraman nama jidduu isaanii galee raawwatee isaan lama walitti araarsu Rabbi isaaniif haa buusu. Rabbi isaaniif haa kennu jedha. Maaliin jedha waan biraa kanuma miti hin jedhamu. Akkasii warreen Sumayyaa fi Saayidoon otoo walitti araaramanii jettanii too hawwii qabdan amma immoo Rabbiin kadhachuu qabdu guddistanii jechuudha. Maaliifiin amma akka fedhellee taatu barbaadees ishee hin dhaba jennee yaannu hin argamti lafa kamittuu yoo deemte yookiin maatii ishee bira deemti. Maatii ishee immoo obboleewwan isiitii fi hunda isaaniitiin warra dhiiratiinis warra dubaraatiinis Saayidoo walitti dubbataatii jira. Kanaafiyyuu akka kana hin ulfaatu jechuudha. Hin ulfaatu hin argamti lafa kamiyyuu taate akka biyya achiititti osoo hin taane hin argamti daftee jechuudha. Uma dhokattillee dhokattee toonaftu hin argamti. Rabbiin keessa haa dhufu. Saayidoo amma taa'uu miti fiiguudha malee fiigi jabeessiti. Sadhugaasiin jedhaa jabeessiti fiigi malee hin taa'ini. Haala mijeeffadhuuti amma kaleessa akka jettutti tikkeettiin amma kutamaan jiru xiyyaarri deemaan jiru hanga sanyootitti immoo waan akkasii jechaa turte. Egaa Rabbi si haa gargaaru akkuma taate ta'e galaanan irree ta'u irra bahi kottu malee teessee achitti yeroo kana jalan dabarsiinis siin jedha. Ayyaana kana immoo Rabbi iddoo tokkotti walisin fidee ayyaana gammachuutii fi kan jaalalaa kan kabajaa akkasii waliin dabarsitan hawwii qabna. Egaa Rabbi walitti isin haa naannessu. Kanarra ishii oofee mana maatii keetti isii fide kuni siifisis immoo Rabbi walitti haa fidu naannesseen jedha. Maal jira waan biraa ani adoo isii wajjin jiraattanii natti tola. Osoo isin bakka tokkotti ilmaan keessanii waliin jiraattanii nutti tola. Hundi keenya namoonni baay'een namoonni isin jaallatan hedduutu jira waan ta'eef kanaaf osoo isin bakka tokko jiraattaniidha hundi keenyaa kan jaallannu. Kanaafuu Rabbi walitti isin haa naannessu. Ayyaana kana immoo jaalalaaf kabajaan akkasii waliin dabarsitan Rabbiin isinii kadhanna. Iddoo tokkotti walitti dhuftanii akkasii isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota koo akkasuma namoonni haaraan immoo gara chaanaala kanaa dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Namoonni maatii keenya taatanii jirtan immoo laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa. Kan hunda waan gootaniif galatooma. Hanga waan biraa qabannee dhufnutti nagaa fayyaatti nuuf tura. Turtii gaarii.